kun qaalee sun qaalee achi deemu qaalii duuba deemu qaalii fuuldura deemu qaalii. Eenyunnaa bilbilis barbara baranaa kana nama waan jireenyi bichaan qaalee lukni keenya nu dhukkuba. Hiikallee warraa ramadaanaa waan hunda ka hojjetan bilbilumaa walii haasayataa. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله. Eega salaatee ka immaal godhaa ta'a ka'ee ofirraa dalagaa kiyya dalagee qaadiqee obboroo hojjedha waa mana kiyya jiraata mana arabaati alhamdulillah. Eenyunnaa bilbili bismillah. Galgalennaa bilbila. Heeloo galgalee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam naga qabdaa galu baaga jiraatte galgaleeti yamee akkami barri baranaa kun akkam si jira barbara baranaa kana nama waan jireenyi bichaan qaala'e seeta namni illee qaala'e namnu qaala'ee jira jireenya qofaa miti ankasiin jedhu silaa bara maraa waggaan ramadaanni manuma rafaatiin nu deebi'ee mul'iin keenya dugdi nu citaa lukni keenya nu dhukkuba. Amma hoo bara baranaa kana maal yaadda kaatee hin galtu hin gallaa ka'iyyaa galgaleetinya mana bitattee ani moo alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin na haa godhu sillee haa godhu lafa wayii bitadhe mana inshaallah irrumatti ijaaranna kaayoo rabbi fedhe hiiqaa ani amma hiiqaa ergattee naan jette. Ani ramadaana kanaaf soomaaf warraa fi xiqqoo akkanaa uffata iidaa waan sooman qabatan erge malee hiiqaawwan akkasii ergadhillee hin jiru galgaleetiyya. Manuma arabaa kana keessatti akkanuma deemnaan hiiqaa wayiituun erganne garuu soomaaf warraa waa erge. Alhamdulillah barakaa keessaa kaa'usanumatu qoricha. Soomanni arabaa kun maa dugdana dhukkubsee ceekuna dhukkubsee alhamdulillah hiiqaa soomanni bareeda soomanni waan nu godhen qabu. Alhamdulillah dalagallee waan qabattu uffatuun hin ta'u garuu kaaneetuma ciniinnannee haa gallu mee maraafuyyuu bakka inshaallah amma qalbii deenne gara biyya keenyaa deebifnee galutu nu caala nagaa annaa jiraadhu walii bilbillaa naa turi. Sumayyaan galuu heddi maasha Allah lafallee bitadde hiikallee warraa ramadaanaaf erge. Wayii ajaa'iba Sumayyaan maasha Allah hiiqaa bitatte makiinaan fe'atte mana bitatte maasha Allah hingalla waa mara guuttattee kaatee ta'ufiiti yoo ofii birrii quufte yoo ofii waan hunda quufte nu dasee hambaa ka tokko fan waan hunda ka hojjetan bilbilumaa walii haasayataa namni qaale jireenyi qaale hingalla bara maraa sumassoom insaan fattu isii mee maroofdu bilbilee maasha Allah tabaarakallah itti hima akka isii waa mara geeffatteen galla jettu yoo tasa bilbilteef akka isii illee nonnaan jenne akka roobdullee hingalan jenne way ajaa'iba rabbii kana Sumayyaan kana quufte. Hello akkam jirta roobdu nagaa fayyaa keeti baga jiraatte roobduu tiyya waan ajaa'ibaa qabadhee sii dhufe har'a gurruma kee keessa guurii buuradhu na jagasu ankasiin jedhu Sumayyaan maashaallah yoo mana bitatte qooyi har'a dhagaa isii irraa maashaallah mana bitadhee akkasuma ammootu yoo ammallee meeshaa fe'ee galfadhee hingallaa baruma mara argite mana arabaa keessatti uffata tokkofnaa baruma mara duunaa baruma mara waa hojjenna akkas taana akkana taana barri qaala'e namni qaala'e kun qaala'e sun qaala'e achi deemnu qaalii duuba deemnu qaalii fuuldura deemnu qaalii gubbaa deemnu qaalii jala deemnu qaalii jetti rabbi si haa qaalessu ta'ufiiti guuttannaan hingalla jedhe ati kana maal jettamee ishii roobduuti. Hoy ajaa'iba kaati jettu kun baay'ee na ajaa'ibe si gala isiin durumaayyuu waan mara nama dhoyfattee akka nama rabbii gabbaru waan hedduu jechuudha akkam isii mul'ida mataan isii kun bakka amee maal siin jechuu danda'a kana san jechuun hin ulfaata wama ta'eefuyyuu baganatti himte uf beekuun uf arguun bareedaadha waan nama argullee namallee beekuun bareedaadha waan dugda duuba namaa jirus akkasuma ammootuyyuu ati jabaadhu
hindalaganna hi'aarini hiyyaadini waluma qabnaa wayin dhaadannaa wal malee maal qabnaa akkuma jedhan sani jabaadhu siin jedha taani ammootuyyuu ka ufii quufe gabaan quufaa jette jedhan ta gabaa quuftee galte kanaaf isiin ufii geeffannaan kaatee hin galla nuun jetti hin dalaga Roobtuu jetteeti dhugaadha ka ufii quufe ka gabaa ba'ee gabaa quufe gabaan quufaa jedhe jette dhugaatti mammaa ka ajaa'iba naafitti akkasitti hin gala jettii amma hin taa'u hin galaa jettii waa mara geeffatte ani kasiin jedhu roobduu galaa jirti silaamee bilbiltee bilqiisatti himtu akka daa'ima galfattu daa'ima irraa fuutee haa galfattu birrii fudhatti waa bilaasha fudhatti bilqiisatti himi akkas wayya hayyee roobduuti hayyee galatoon uffata tokko saa jira amma silaasiin tokko fadhee bareeda yoo geeffachuu baatte akkuma argitee Sumayyaan mana bitattee waa mara bitattee akkasiin jedhu ammallee roobdu Sumayyaan hiriyyittii isii taa'e fira isii sun argitee dhiyoo kana baajaajii bitte jedhan mala isii baajaajiin isii sun ka isii se'itti himaa moo sila akkamna dhibee wanni kun bar hayyee shicho hayyee fayyaanaa ta'e sii bilbila amma nama bilbilee namaan uffata tokko fachuu heeda yoo nattaasa'uun henne Sumayyaa bilbileetta roobdu bilbiltee gaafatta isin naan jedhan jedhiniin ka hayyee galgaleen naan jedhan jedhiniin ittiin himin akka galgalee maashaallah bilbilaan kaaftu jechuudha hammi yoo kaaftiin gaafata hikaa dhiqaa jira hedduu bilbile hello salaamu alaikum akkam jirta roobdu naga qabda fayyaa keeti hikaa dhiquu jiraayyuu barmee haa taa'u hikaa dhumarraa dhiisetu maal xiqqoo si dubbisa hikaa dhiquu jira ani haasahaa dalaguu hin beeku roobdutiyya hikaa dhiisetuma xiqqoo si dubbisaa jirillee ji'a rahmataati namni wal ziyaaruu wal dubbisuun barbaachisaadha akkasii akkamii ati jajjabaatta dalagaan akkamii baga soomallee ittiin si gahee siin jedha baga jiraatte baga itti geette walumaanuyyuu baga ittiin nu gahee akkasiin jedhu maashaallah namatti deeniitu nama dhoyfatta maal goona kaa homaa miti lattiin illee bitattee meeshallee bitattee jedhani boontellee jedhani baga robbisii godhe kaamaa waasi waanyinaa simaa gammannaa yoo nu himtellee yoo nu dhoysitellee marattuu khayridha alhamdulillah meeshaa galfatten jedhanii jetta ani meeshaa wayyuu waan galfannee maatii kiyya kasooman qabatan waa alhamdulillahi ergeefi wama sooman qabatanii fi iidarratti ijoolleen uffataan godhattu jedheetumaan kaajiin ji'a rahmataatii ji'a sadaqaati maal jetteme lattiin illee bitattee meeshallee bitattee jedhani laffiin illee bitte jettate laffiin moo lafare laffiin jechuun laffiin baay'eedha bakka sadiitti alhamdulillah rabbi nu haa fedhu hayyee ka bareeda khayrii nama bakka sadii bitatu nu haa godhu ta'a akhiraa ta'a addunyaa rabbi nu haa raaheessiisu ganda lamaanitti nu haa milkeessu inshallah yaadumatti jirra hayyee ishi galatoon ka namni marti namaan gammadu baguma naa gammadde galu gala Mama ima gallaka inshallah biyyaan baa keessa bara maraa soomna suman nu deebi'a asuma dadhabne asumatti wanni marti kanumaa fi amma giddimaan keessaa gala jedhee yaada ishi tole hayyee walii bilbila sii bilbila hayyee amma hikaa baa waan dhiqachuu hedduufi siifan bilbila daqiiqaa akkasii yoo barbaade sii bilbila booda salaatee taraawee salaatee du'aayii kadhadhee dikko qur'aana lallaale akkasii bilbila rabbii nu amin keessa hayyeeshi hayyee giftiti fayyaanaa ta'e yaa rabbi namni dalagaa akkamitti dalagaa liqattu jedha hiqaa kiyya